Akkam jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftooti TikTokii kiyyaa hundumtu keessaneeyyuu hadhaa dhimma tokko qabadhe isiniif feera. Inni lamaan gaafa naan jettanii waa'ee kitaaba qulqulluu waa'ee dubbii jireenyaa. Inni lamaan gaafa naan jettanii magaalaa keessa yeroo baay'ee gaafa deemu kitaabni qulqulluun keenya dubbiin jireenyaa keenya bakki inni itti gurguramaa jiru baay'ee bakka nama jibbisiisu awwaara keessatti bakka attanitti harka ijoollee xixiqqootiin ba'atamee gurguramuu jira. Maaloo saba kiyya maaloo goddaan kiristaanaa maaf hin dubbanne waa'ee waan kana awwaara keessatti gurguramuu jira. Wantoota tokko tokko walii walta gurguramuu jira. Dubbiin kiristoosii kitaabni keenya qulqulluun bakka kabajaa tokkotti maaf hin gurguramne? Silkiin techii Infinix ta'e hundumti isaaniitu bakka kabajaa ta'anii gurguraman. Kitaabni qulqulluun garuu kana hanqata. Kitaabni qulqulluun silkii hanqata. Kitaabni qulqulluun uffata hanqata. Kitaabni qulqulluun wantoota garaagaraa hiqaa garaagaraa hanqate bakki inni itti gurguramu awwaara keessa miila namaatiin qixxaatee awwaara keessa gurguramuu jira. Gabaa keessa aduu keessa qabanii deemaniin maaloo birmadhaa bakka kabajaa tokkotti nu gurguramuu qaba dubbiin jireenyaa keenya. Nu birmadhaa hundumtu keessaniyyuu mee footoo tokko tokko kaaseera footoo kana laalaati sheerii godhaa yoo isinitti tole qofa eebbifamaa isin jaaladha. Muudachuu ijoollee waaqayyoo addunyaan qophiyeetti jedhamee barreeffameera. Addunyaan nu eegaa jirti karaa jiruu itti dubbanna lubbuu garaa badii deemtutti deemsi keenya hin dhaabbatu agagaachee lafa kennutti.